Waldiigumsi obbodiyoon kaateef maali? Caffeen amma ganaa guyyaan tokko molama booda taa'amu isa maaliiti yookiin torbaan dhufu? Waldiigumsi isaan ka'an kan sirna kana diiguu danda'u qaba eeyyee kan sirna kana diiguu danda'udha. Ka'umsi isaa maali jettanii yoo gaafattan ka'umsi isaa hiikkaa takka hin qabu akkaataa isaan itti dubbatu jiranirraa yeroo xiinxalluu fi keessa gungumtuun isaanii yeroo dubbattu waa lama qaba. Wanni lama wal hinaaffii aangoo anaan malee isa jedhuu fi hanna maallaqaa abbaan bakka akkanaa filatee ana bakka akkanaa nageessanii isa jedhu hinaaffaa qophaa irratti. Sidiif galee hinaaffaa qophaa irratti. Kanaafuu haa ta'u malee mistiriin himaa waan waliin dalagnin himaa jechuu irratti immoo kan wal sodaachisaa jiran. Waan himuu jalqabe keessaa ishii guddoo dheengadda namni 14 abbootii gadaa sirna gadaa kaarrayyuu irratti ajjeefame botol godhee hime taa'ee danda'aadha. Achi keessa wanni himuu barbaade wanni biraa wanni Oromoon takkallee hin fahamin jira. Shaneet ajjeesee beekne shaneetamtu ajjeesee jedhe. Shanee mootummaan jaare akka jiru namuu ni beeka. Milishoota wayii kan mootummaan jaaree ammaan dura gariin abaa'oo keessaa ganan gariin isaan keessaa bahee Dammallaash Gabra Mikaa'eliin itti gaafatamaa federaalaa poolisii federaalaatiin ijaarame garee wahiitu jira kan naannoo Wallaggaa keessa deemee Amaara ajjeesu. Amaarota walgahii dhakotta Amaaroo jedhee waamee dam godhee uummata Amaaraa ajjeesu. Achiin booda gaafa ajjeesu san alaabaa abaa'oo godhatee qaba. Wiigii mataa sobaa godhatanii nuti abaa'oodha jedhanii biyya san keessa sassuuhanii amma abaa'oon Wallaggarraa ariiteetti na fakkaata isaanii warri mootummaatu ari'ameera isaan dhiisii. Garuu hangi tahee gara biraa bobbaafamuu jalqabaniira. Shiftaatti gadhiiftanii jecha taayee sallaala nagaatti xiinxala. Shiftaatti gadhiiftanii takka. Lama shaneetamtu jeesee shaneet ajjeesee beekne. Shaneet jeela wanni suni akkuma yaani nama biraati shanee biraa jira jechuu jira maali akkasiin. Shanee jedhanii akka shaneetti kan jaarantu jira maqaa shaneettiin balleessu jecha xalayaan barana bahee shaneen nama nagaha ajjeesaa malee bakka takka qabatee hin beeku isa jedhu irratti hojjedhaa wanni jedhame sun tokko sani. Mootummaan garee wahii jaaree gaantaadhaan jaaree deemaatii nama akkana halkan fixaa bulaa ganama shaneet ajjeese jennee addunyaatti keessumaa keessa saba Amaaraatii fi saba Oromoodhaa walitti buusuudhaan jiddugaleessa Itoophiyaadhaa shaneen namoota dhuunfaa ajjeesa. Subii yeroo dhaqxe namoota hiyyeessota urguu fi qotatuudhaan beekaman namoota waa takka hin qabne namoota wallorraa godaananii ammaan dura deeman namoota waa takka hin beeknedha. Na guyyaan tokkotti nama 80 gaafa du'e quba qabdan bara lamman har'aa bara tokko har'aa. Kuni diraamaa mootummaan dalaga jedhu keessa diraamaa Abiyyi Ahmad ammaan dura dalaguutti ture insaa keessatti ammallee itti dalaguun qabu jedhu keessas tokko waan akkasiitiin uummanni Oromoo dhumaa jira. Waan itti wal sodaachisan keessa ijaarumsi akkasii akka jiru wanni akkasii akka jirudha. Ajjecha akka Hacaaluu, ajjecha akka eenyu, ajjecha gurguddoo warri silxaanarra jiru kuni yeroo qoratamurratti jaalatanis jibbanis osoo isaan hin beekanis ta'u osoo isaan beekanii dhagahaniiran eenyu akka ajjeese. Akkamitti qorannoo gurguddoo gochuu keessatti hin godhina asuma dhaabaa akkas hin jedhina isa jedhu keessatti aadaa keenya dubbiin kun jechuun waan kana fideera. Kanaafuu wal dhabbiin diigaan isaan dhihaatanii ka'aniif amma waan tokkotu jira. Shimallis Abdiisaa naannoo Oromiyaa irraa buusuuf yaalamaa jira. Isaa fi isa fakkaattoota isaadhaa achi keessatti akkuma godina teenya deengadda godhan yeroo tokkotti dhaanii buusanii nama biraa bakka buusuu deeman. Namni bakka buusuu deeman amanamaan nafteenyaadha. Lola kana yuunifoormii kaahatee ganamumarraa ka'ee maallaqni itti dhangalaafamee asiin bahee achiin bahee maallaqni dubbatamu suni miliyoonni 600 suni kan alamuu simeedha. Nafteenyootaaf dabarsee kennee hangi ta'e isaaf kennamee naannoo keenyaa fi naannoo Affariirra deemee facaasuutu ture san. Nuti akka Oromiyaatti maaliif kitati jennee dhageeffadha. Wanni gurguddoon akka wanni akka hangaasaa albaatuun iyyuun beekamte faan wanni akka taayee faan lafa lafuu jiran naannoo keenyarrattis dhageeffadha. Uummata kaarrayyuutiin heetiin miti gaafa kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaadha shanee ajjeese jedhee yeroo baasu maaliif aboo shanee miti wanni kanaan ta'u gadda uummata keenyaati. Nuun hin taphina maa jedhu dhabe taayeen har'a dubbii biraa dhufe. Waraqaan dhaamtee Bahar Daar irratti dhihoo gaafa taa'ame ba'adeen waan dhiheesseeru qaba. Itoophiyaan akka hoffaltu yoo barbaachise waan nuyi jenne deemuu qaba.
inni suni maali nama nuyi haa bu'uu jenne bu'uu qabaa dura bisin fixe akkas godhamuu qabaa jedhanii tarsiimoo lafa kaahantu jira nuti of biraa jalqabneerra kinoo ka godina Oromoo Walloo jettu tana bakkumatti ariineerra ka barbaanne bakka buufne ka barbaanne bakka buufne takka usee afaan isaan qabatee waan nuyi dalagnu hunda usee taa'ee ilaalaa damooza ji'atti ni erginaafi yookiin immoo boolla bakkalloo sana kanadha gaafin biraatti ka'eera amma ganaa hidhamuuf faa sodaachifamuuf akka dubbiin gungumne immoo asiin deemanii namni akkas godhamee akkas jedhamee diddee dubbii himinaa akkan jenne isaan kun harka isaanii jira Oromiyaa irratti waan itti wal sodaachisu jiran yakka hammaarraa waliin dalagne himna yoo diddanii waan kana hin godhina gama biraatiin gareen takka kan iyyuu jirtuuf gareen Alamuu Simeedha ammallee akka Alamuu Simeetti maallaqni dhangalaafamee lola keessa jirra jedhameenii akkuma barbaadan ta'anii maallaqni miliyoonaan itti dhangalaafamee olii gadi deeme san maaliif nu hifta'uu dhabe warri Bahar Daar ammoo Alamuu Simeedha Itoophiyaan dhugaadhaa isa kana jedhanii akkuma jedhu turan san Alamuu Simee naannoo Oromiyaa irratti pirezidaantii ta'uu qaba kana baadintu gaafate achirraa Shimallis irratti duula jedhameeni duulaa jiran Shimallis buusuuf Shimallis qophaa miti warri isa fakkaatu hedduutu jira warra akkasiisan buusu keessumaa keessa namni Oromoo biratti hedduu jibbamee irratti duulame yakka akkanaa dalagee akkas dalagee jedhamee irratti tuulame isaan bira jaallatamaadha Alamuu Simee yeroo Jawaar irraa qabee nama hedduu namni jibbee irratti duulee jibbamaa waan ta'eefuu Oromoo biraa qooda dhabeera kana booda Itoophiyaa sani jedheeti waan jarri godhan dalagee aangoo qophaa jecha taa'a Alamuu Simeetu barbaachisa Shimallis miti Shimallis bakka hundatti yoo agartan amma hedduu irratti duulamusa obbodiyooma akka shaneen haa ajjeefamtu jedhee waan meeqa jaaree shaneen ajjeesaaf uummata Oromoo fixaa jiru quba qaba walaakin amma waan aangoo irraa ammumatti isa buuftutu jira inni suni maali naa isaan kan jechaa jira warri naannoo Amaaraa Alamuu Simee fuunee bakka buufannee Alamuu Simee yeroo dhaqee naannoo Oromiyaa irratti ol ba'e kitatii waamaa akkuma naannoon Amaaraa jedhe san kitati jedha kitatii san keessa namni shanee ajjeesuu barbaadu guutuun gajara fudhatee lafaa ka'a gaafa san yoo fedhe kan Sidaamaa yoo fedhe kan Somaalee yoo fedhe kan Affarii yoo fedhan kan naannoo Amaaraa faannoo fi milishaa waammatuu mirga qaba Shimallis faan ammoo kana didaniiran kun immoo dhugaa lafa jiru Wallagga irratti warri bobbaafame gunguma hedduu fidaniira Wallagga irratti ammaan tana sababa warra safarii naannoo Amaaraa irraa deeme eeguu milishaa of gahe haa qabaatanii jedhuun maqaa kana qaba malee Gondorii fi Gojjaam irraa dheengadda salxana fudhatanii maarroo jedhanii dhaqanii achi jiranii Oromoo ganda 10 ammoo kana keessa arihaniiran Wallagga baha keessatti waan san bal'inaan Oromiyaa irra dalagnee namuma Oromummaa qabu hunda sayfiin finnee akkuma rashanama Walloo kana godhuu qabna sa jedhuuf kun godhamuu jalqabnaan Oromoon nu nyaataa aangattiin boruma diimti jedhee sodaate Shimallis kana sodaannaan Shimallisuma kana irratti ka'a wanni hangaasaa fi maarroon akkas godhatu suni jedhaa jedhameeti beeka jedhaa jedhameeti gabaabamatti Abaa'oon lola saadhaa fixuuf nuti sabboonummaan Oromoodhaa goguu qabaa warri nuti Oromoo jedhanii yeroo tokko gunguman kuni dura darbanii isaan hundi ajjeefamuu qabanii achiin booda warri kaan akkas ta'a jedhamee tarsiimoo kaahametu jira kana gochuuf ammoo namoota garaa malee waa takka hin beekne namoota aangoo matanallee hanga boruu haa teessu jechuullee itti yaanne akka Alamuu Simeedha Alamuu Simee quufe amma waan itti kenname maallaqa biliyoona kan Oromiyaa irraa maqaa Oromootiin fuudhama achiin booda gara federaalaa jedhama achi warri federaalaa nama biraati ni beektu warra kaabaati warra kaabaa akka barbaadan itti taphanii mootummaan maallaqni mootummaa makiinaan mootummaa wanni guutuun lolaaf ooluu qaba jedhameera siniif gale kanaafuu amma as keessaa maal feetaati deeggara Shimallis kanaan jenne la Shimallis bowwaa akka sheenuun barbaada garuu akkaataa isaan jedhan kana qophaan hin miti akkaataa kanaan hin miti akka isaan diiguun barbaada akka wal diigan Shimallis shatatuma jedhee irra duulamee afaanuma nagahaa mootummaa gadhiisee ministeera boochaa yookiin ministeera maalii tokko gorsaa mootummaa tokko tayyadamee Finfinnee geessamee federaala keessa gatamaa Alamuu Simeetti darbaa awaaj kitat jechuu jalqabaa faannoo fi milishaa naannoo Afariidhaa hattuu fuudhee Oromiyaa irratti dhangalaasaa Oromoo fixuu jalqaban dhaggeeffadha
Hatta kunillee diigumsa akka ta'e ni beekna. Kunillee diigumsa Oromoo rafte akka hirriba kaasu ni beekna. Garuu dhumaatiin hedduun ni dhuma. Walloo irratti agarre nuti. Dhumaatiin nama akka nama kaasu. Walloo irratti walloo godinni tokkichi xiqqaan kuni ammaan tana hanga ummanni hirriba ka'e nutu beeka. Osoo obboleeyyan keenya sun du'a geemiitiin miti hin ka'amuu himalee osoo ol ka'anii arganii nama ammaan dura hirriba ka'uu dide meeqa kaase dhiigni. Hinduota gaa jedhaniin jaalateen ka'u. Dhiigni isaa yeroo dhangala'ee firri isaa yeroo dhiigi dhangala'ee jaalateen ka'u. Kanatu dhufaa ka'aa jennee jalqabuma duraa osoo dhiigni dhangala'een silaa ka'ee namuu kara takka deemee raate kun hin dhufu. Dhugama jirtu walitti himna. Siniif galee walaakin har'as ta'u kaleessa ka'eera. Ka'eera inni dhume jalaa dhumeera inni deebi'u. Walloon dhuma ittuma jira ammoo kana. Kaleessuma jalqabee maal akkas seene. Ittuma jira amata sadii geenye. Gaafa dhiichifamu jijjiirame dhufe jedhamu sani kan dhuma jalqabnan. Gaafa sanimmaa namni kaan jijjiiraman nu dhufe jedhee sirbaa shatatuma jedhanii hanga gammoojjii qorii fi dawwee fi harxummaa keessa deemanii nama barbaadan isa jabaa keessa ajjeessu turan. Amma nu ummati gara takkatti ka'ee dubbiin malle deemuu ka'e malee. Kanaafuu waldhabbiin Taayyee fa'aa fi Shimallis jedduutti buchullootaa fi Shimallis kaafamuu akka barbaadamuuf waa'ee Shimallis kaafamuu dubbadhaa jedhameen caffee irratti akka dubbiin kun fudhatama argatu dura darbaniiti waan tokko irratti duulan yeroo waa tokko godhuu qaban. Shimallis kaasanii Alamuu Simee yookiin nama Alamuu Simee fakkaatu. Nama garaa malee mootummaa matanaahu akkanatti noofadhan jenne bar waa tokkotu jira. Gareen tuni gadi teesseeti garee tokko hamatti. Garee tokko fakkeenyaaf Abaa'oo, Kaafaa'oo, Oromummaa waan akkasii hamatti. Waa'ee magadi taa'anii hamatassan malee waa'ee magadi taa'anii hamatassan ifaan gahu akkuma gareen takka abboon nuti warra ijoollee abaluu akkas goona jettee ijoollee xixiqqoon ganda keessa gootu yookiin dubartii walitti hinaafte yeroo akkas godhuu qabna jettu agartee walitti aartee dubartiin ganda keessa akkasan waa'ee masan geessisuu malee waa'ee hegereen keenya maali nuti akka mootummaa ofiin jennutti maal godhuu qabna mootummamti kun bara mootummaa ta'uudhaaf jaalatamuun dirqama miti uummata biratti isaan biratti laakiin mootummaa mataanetti fufuudhaaf of ta'uu qabna moo Shimallis ammaan dura rasiida yookiin naxibii hedduu irratti qabataniiru warri naannoo Amaaraa ammaan dura cabsine bakka nu cabsinetti jedheera ammaan dura qeerroo abbaan gurmeessee qumaara nyaate nuhi jedheera mootummaan dura akka jigu kan godhe nuhi jedheera waan hedduu irraa qabataniiru ammallee nama nan jechuudha. Rogumeen walleen jedhe kun hunduu kijiba waan ta'eef kijiba gaafa yaadigis walumaan dalaguutti ture nama cabsas hin qabu caba namaatti gammades hin qabu pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu fi aangomtis harka ta'uu bichaadha barbaada. Tasfaayee Gabraab namtichi deengadda kaleessa du'e kun nama seena qabeessa nama guddaa nama Oromoodha waa hedduu hillikiidhaan barreesse. Waan jedhe namoota bebbeekoo wanni kanatti na kaase guddis tokko namoota bebbeekoo namoota dandeettii qaban hunda korokkomanii lafatti gadi buusanii namoota maltii waa tokko hin beekne gowwaa tortoraa hunda aangootti kennanii yeroo ol qabaniin argaa jedhe Oromiyaatti dhalate namtichi kun Oromiyaa dhalate waan ta'eef akka Oromootti of laala akka nama dhalata naannoo Oromiyaa tokkotti of laala ammaan dura mootummaan itti kennamee mootummaa qaba ture mootummaa guddaa qaba ture waa'ee gaazexeessitoota maalii kana keessatti waa dubbisuu kana keessatti. Kanaafuu Shimallis irratti kan duulamaa jiruuf gareen Shimallistuun lola shanee loluu diddee lolli shanee lolamaa jira. Halkan guyyaa poolisii naannoo Oromiyaadhaa kuma dhibbaan lakkaa'amutti bobba'ee lolaa jira. Ni dadhabe. Gargaarsi gabaabamatti Mallas Zeenaawiinis waan tokko dubbatee ture. Uummanni Oromoodhaa Abaa'oo hin deeggarree jedhe burjaajessuu danda'aniira. Yeroo jalqabaatiif Oromoon ofiin of bushuu, Oromoon hoggana afaan Oromoo haasa'uun buluu, afaan isaatiin barreessuu, afaan isaatiin dubbisuu waan kennameefuu kunuu nu gaha hanga jechuu yookiin propaganda majarituun odeessu dubbicha irratti goree oppodiyoodhaan goyyomee Abaa'oo duun deeggariin hafe ammaan dura. Abaa'oon deeggarre jechuun hunda miti. Persantii dhibbatti hin deeggarre kanaafuu Abaa'oon ammaan dura akkasitti ganame. Har'a garuu maaltu argamaa jira? Dhaggeeffadha. Kanaaf Mallas maal jedhe Abaa'oon uduu hundi deeggaree raate hin dandeenyu ture jedhe. Aangoo waraanni Afrikaadhaan danda'u jedhe waraana Itoophiyaati miti. Har'a Abaa'oon Mallas jedhe suntu ta'aa jira. Ummati Oromoodhaa abdii kara kaadhi'uu murateera. Harargee keessatti baatii jahaarraadhaa Abaa'oon akkas godhee dhagahaan turre.
amma waa wallagga godhamu olla harargee keessa dhagaa jira dheengadda maaltu tahame dirree xiyyaara dirraa maal biratti maaltu tahame meeshaa kamtu dhukkifamee jira meeshaa sana eessaa fuudhee abaawoon harargeedha kaleessa dheengadda kan lola jalqabe akka dhaabaatti jiraatullee lola jalqabe ganaa baatii muraasa wanni isaan dheengadda godhani karaa mi'eessoo fi asaboo jedhan kanatti wanni isaan godhaa jiran waan cimaadha maaliif lafarratti nama gargaaru argate nama lafarratti kan humnaan kan maallaqaan wallahi jaalala jarri kun ammoo dhugama walitti himna miti dhaloota xixiqqoo tanatu amma deeggara malee kutaa biraarratti warri gurguddaan warra hirriba mallas raffise sanirraa dhugama jirtu walitti himna matama keenya wallorraa qabne harargee kophaatti warri sagaltamoota keessa madaa'ee kufee kuffisee ittiin dhaabbatu ture har'a jaarsolee mataa arrillee waasan mataa qabanii deeggarsa cimaa qaba woboon harar irratti hamma har'aa komiin kiyyaani woboon maaliif harar hin jirre woboon maaliif biyyatti irratti kulkulee dhaabbataa ture akkamitti wallaggumaa fi gujibichaa maqaa dhaama jechaan ture ani mataan kiyya har'a gaafa bakka barbaachisu dhaqe akkamitti akkanni nagaa dhabsiise Somaalee fi takka Jabuutii gargaaree takka Somaalee gargaaree jedhamu jira amma jechuudha humni isaanii kun dhugee ijuma isaaniitiin arganii dhugeessuu dadhabanii kana jechuun maaliif akkana tahameessa jedhu rifataniiran kun immoo oolmaan hin jiru kara lammanittuu bishaan labbaas yaa'u gadees yaa'u dhumni isaa laga deemuudha jaan oppodiyoon wal diigdee oppodiyoo ba'adeen yookiin bilchiginnaa ama naannoo Baahirdaar irraa ajajamtu mo'achiiftee kitatii waamtee faannoo fi afarii waamtee uummata Oromoodhaa yoo fichisiiftes hangi dhume hangi hafe saffi tokkoon itti kaashii har'a kijibanii akkuma jedhan kanatti laash godhanii eebar laash gootanii jedhu jirani laash gootanii kan Oromiyaan poolisiin Oromiyaadhaa loluu ol darbeera amma poolisii federaalaatii fi poolisii Oromiyaatu lolaa jira irra baay'inaan bakka kaanitti raayyaa ittisa biyyaa jiraatullee walaakin amma wanni jedhamaa jiru maaliif taankiinis baankiinis guurramee dhufee yeroon amma kitatii jennee nami guutuun itti ka'ee kitatii kana keessa nama meeshaa hidhatamii kan ajjeefamu namuma isaan deeggara jedhamee fi nama jibbanii lafaa qaban hunda ajjeesuudha saba biraatiin warra nuti Itoophiyaa jedhu saboota kaan akka Sidaamaa Guraagee warra kaan itti kaasanii Oromoon akka jilbiiffatu hanga dhumaa gochuurra maanuu dalaguudha akkanuma jedha afaan namtichi kun nama oppodiyoo keessa kaahamee achi lafallafee as lafallafuurraa kottumee nama qubna garsigoona jedhaniini eenyu hangaasaa jette sana agartanii amma waan keessa biyya dubbatu jalqabeera wanni keessa biyya maali yeroo isaan nurratti dhiichisan maaliif xiyyaarri eessa jira jedha elala waan jedhaa jiru biyya siniif galee xiyyaarri eessa jira lolli maaliif hin lolamne shaneen kinoo asitti akkas nu godhuu jedhamu qabde xiiqii sanii jecha waan kalee dhoksan himuu jalqaban fakkeenyaaf shanee waa tokko gooteen beektuu shaneen maarroodha jedhu turan amma dhugaa baasanii himuu jalqaban akkamitti kaleessa maal nu gootee jedhe hangaasaa waan mormaa turassan waan dubbatuu didanii TV'n isaanii hundi miidiyaan isaanii dubbatuu didansan xala'u godhee dubbate maal nu gootee jedhe kaleessa dirdaa garagaratti asabotti maaltu ta'amaa jiraa jedhe dhageeffadha ammaan tana jedhe laayivii isheen ammaan tana lolatu jira ummati jedhumaa jira jedhe siniif galee harar akkana kan barbaachise yoo diddan waan dhoksitaniirtan himna sa jedhutti jiran yoo diddan waan dhoksitaniirtan himna yookiin hukaatii kitatii waamaatii maallaqa miliyoona meeqaa san nu hitti dhangalaafameeti ganaa akkuma alamuu simee wallo deeme anis harar deemeen biliyoona meeqa baadhee taayyeenis kara booranaa deemee shimallisis shawaa kana kee achi shimallis gaasa guddichaa maallaqichi shimallis bira walitti qabame shimallis maallaqa san dabarseetii kenne warra federaalaatti warri federaalaa immoo namatti dhangalaasuun malee nama kitatii waliin hin jira jedha akka alamuu simee akka eenyuu kanatti dhangalaasan inumaa namoota beekamoo weellisuu fi jinni jaankee jedhan akka saalihaa fi kiyyaa abbaa lukaa isa faatti maallaqni kennamee waan akkasitti bobbaafamuu jalqabe maallaqa tana kan kaasaniif miliyoona 600 tana kan maqaa kaasaniif tanaaf siniif galee miliyoona 600 tana kan kaasaniif miliyoona 600 guurramee kaabinee Oromiyaatti raabsameeti achiin booda zarraafa kaakii zarraafii fi kotta duula kitatiidhaa shanee balleessuu jennee harfiyyan akkas jedhu ture maalifiini akkuma warra kaanii jedhe tokko kaabinee isaanii keessa akkuma warra kaanii
Maalifini reenjarii uffattanii isinis shanee balleessuu ka'uu dhabdanii shaneetu nu keessa jira arakkana kana kan jedhanii bara shaneetu nu keessa jiraadha shaneetu nu keessa jiraa jedhan gabaabamatti shaneen akka lolamuu maltatti nu lolamne beekneerraa inni eenyu namtichi albahaan kuni akka taamiraat laayinee akka abdii illee ka jedhu kuni abdii illee naannoo wanni naannoo ture taamiraat laayinee se taqlaa ministeerii moo guddee maalii ministeerii ture namni dubbatamuu fi jiru nama hangas guddatuu fi namoota sadarkaa olaanaa opodiyoo keessa jiran shimallis dabalatee namoota saniif dubbatamaa jira. Inni immoo waldhabbii warra naannoo Amaaraatiin walitti jira. Waldhabbiin kunis waldhabbii aangootii fi waldhabbii deemsaati. Akkamitti kophee kiyya jala deemtaa akkamittiin hin deemne isa jedhu. Lakki ani Oromiyaan bushaa warra isin jalatti miti jechuu tana shimallis dirqumaan jala deddeemtee dubbiin achi jalaa baateetti. Siniif galee waan dubbatu qabu ani asitti nama bari hadheeti miti kan as bahu waan dubbatu qabu hin beeka. Hanguma ofiiti tirgiin hanguma ofiidha gurrifti jedhanii hamuun beekuun dubbadha. Wanni diigumsa kana keessa Oromoon bu'aa maal qabaa isa jedhu moonni tokko. Diigumsa kana keessa karaa lamanitti Oromoon diigumsa opodiyoo diigamuu jechuun bilchiginnaan achirratti kan jaarratte gabaabamatti walitti. Bilchiginnaan har'aa addunyaan guutuun kan nu biyya ko Oromootu biyya bushaa jiraadha. Siniif galee bilchiginnaan maqaan Oromoodhaan deemtee bulchiinsaan garuu Bahar Daar taate. Kanaafuu ishiin diiggatuun nuhiif waan guddaadha. Uummanni Oromoo immoo miila biraa kaafatu jalqabeera amma. Raawwateera biyya keera waan hundaa'u biyya keera. Inni dhumaanni tokko immoo wanni deemamaa fi jiru amma naannoo Oromiyaa jiiksuunis irratti deemamaa jira. Gabaabamatti kara fedheen haa ta'u dubbatamaa jira. Naannoo Oromiyaadha waldhabbii karaa Finfinnee jiru balleessuudhaaf Finfinnee naannoo goonanni jedhu gaafii hedduu ka'aa jiru kara Bahar Daarii. Dhugama walitti himu. Finfinneen naannoo tahuu qabaa gama Amaaraatti dabalatee ol. Gadi dabalata akkan seeni. Kuni fuula duratti deemamuudha. Amma waan ammatti deemuu jiran kanarra yoo darbani. Kuni guutuun amma garuu kan jedhamaa jiru caaffeen itti aantu tanarratti eenyukka ari'uuf deemanii fi eenyukka aangootti ol baasuu deeman irratti wal loluu jira. Wal diigumsi isaanii tuni diigumsa sirnicha isa dhumaa tahuu mala jennee wanni eegnu tokko asirraa. Walaakin karaa lamanittu wal diiganii dhiisanii alamuu simee ol baasanii yookiin alamuu simee yookiin nama akka alamuu simee garaa qophaaf dalagu nama gowwaa isin intaa jettanii yaanne pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin miti pirezidaantii qabaleedha yookiin bulchiinsa qabalee liqamaan barii jedhan san hintaa jettanii nama hin yaanne ol baasuuf deeman jechuudha. Shimallisis nama akkasiiti nama gowwaa tortoraa waa tokko hin beeknedha. Beekaan Oromiyaadhaa kan akka eenyuu sin hin jedha. Meeqni mataa lafatti tumamee arihameeti. Malti kana kanatti ol bahagisema akka taayyee akka eenyu nama kaleessa waan dubbate har'a kuni maal jechuudha siin jedhu namoota akka albahaa kinoo akka kana kunumti amma paarlaamaa sheene namumti siin jedhee nama arrabsu malee waan beekne kun akka itti nyaanni wal adda akka itti albaan wal adda kunumti amma xiqqoodhaan sadarkaa fudhataa jira yoo opodiyoon itti fufte amata 4-5 har'aa yookiin gubaa'ee paarlaamaa caffee yookiin maalii yookiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'ee agartan maaliif nami barbaadamu nama akkanaa faayidaa dhuunfaatiif deemu gara sa'oofan qopha deemu nama maltii waa takka hin beekne ati baraanattu as sikaa himala bakka siin malu ture jedhamaanii sodaachifamaa akka Abbaduulaa Gammadaa gowwaa jechuun ani dhagaachaa maarroo hiikee boombii darbadhee ani maal jedhe sin hima akka gowwaa tortoraa tahee haasawuma saaraa sii gala daqiiqaa 10 dhaggeeffadhamee dandeessanii yoo daqiiqaa 10 dhaggeeffattan Abbaduulaa Gammadaa yeroo inni haasawu yaani nama yeroo haasawu nama tokko yeroo inni haasawu ani cinqamuun jalqabaasi haasawuma akkana maaltu isa cinqee jedha inni garuu itti fufeetuma haasawa tara hin jirre jechuudha bakki inni jiru eenyu akka ta'e qabla kanaaf namoota akkanaa kana ol baasuudhaaf deemanii Shimallis ammoo as keessatti warri Amaaraa nama akkanaatiin miti inniin kuni wahi qaba duubaahi taraa takka cabsineerra jedha taraa takka qumaar
kaleessaa nutu taphatee moohatee qeerroo hunutu baasa jedha waan akkasii irraa sodaatanii qabanisa. Lakkisaa akkasii miti Abiyyi ammaan dura dubbateera waan akkasii. Lakkisaa bara akkasii miti Shimallis jechuun nama waa tokko beeku miti. Yoo asiin tana bu'u jenneen asiin tana bu'a. Shimallis akkasuma mirqaaneetuma jedhe tana maal jedhanii ni ishiin masqala addabaabayitti bakka bara 150 har'aatti nu kuffisan kuffifne jedhe san hanga har'a haasa. Sanis dhiifama jedheetuma Bahar Daar deemi jedhee ni miila dhungachiisee maal jedhee Abiyyi deebise. Siniif galee kanaafuu kana biras darbee amma dubbiin deemtee dirqama taate. Nama oppodiyoo keessaa nuu ta'u tokko arganneerra jedhan. Naannoo Amaaraa kana taa'ee halkanii guyyaa anatu sin oosha anatu juntaa balleessa jedhee namtichi hanga baatee hanga warra baabboo deemee uummatatti afaan Oromoo haasoftu nu bira jirtu faannoo kamisee tana qabatee olii gadi deemee nama kana jaallataniira nama. Namni kuni tiimii wahii qaba. Tiimii mataa isaadhaa qaba. Alamuu simee. Isaan kana fuudhanii warra taayimii Shimallis jedhu san kuffisuuf deeman. Waan tana Bahar Daar irratti haasawwatanii fixanii asiin nuti jalqabuuf manxaruu jalqabna jedhaniini kamise marratti nurratti jalqabanii okay. Inni kunis eessaa ka'e shimti teenya tuni yoo zoonii keenyatti deebine shaneen lolle hamma har'aati. Shaneen lolle jarri kuni. Shaneen jira gaanuu jenna isaan warra nu kijibsu irraa turanii. Nuyi kan barbaannu shaneen jira nama fixee akkas jedhamee kitat gidal jedhamee goncaraa guurratee hundinuu deemee ganda kee deemee abbaa fedhe akka ajjeesu. Achi gada kan shanee nama hidhatee miisaan kan ajjeesuu dhaqan. Nama ajjeesuu barbaadan quba qabani. Oromoo abbama biyyaa ganda kee deemanii isatti hinaafaniiran isa qabeenya qabus isa eenyu maal jedhus ajjeesuu bas. Kan barbaadame kana. Eenyu fa'a mee namni barbaadamuu jiru. Eenyu fa'a amma kamiseetti namni barbaadamuu jiru hedduu eenyu fa'a. Hajoollee teenya abbootii qabeenyaa hanguma dandeesse abbootii qabeenyaa jennee waamnannu akka keenyatti. Qotiyoo lamaa fi harree tokko bira waan darbanii mana bareeda jaarratanii konkolaataa adda addaatiin biyya isaanii tajaajilu jiran. Ka biyya Saawudii kanaa galte nama maqaa dha'uun barbaadu. Nama hedduu maal isa godhan. Fira isaa hunda hidhaa guuran. Mana isaa keessa deemanii waa takka geexii dubartiidha takka duun dhiisin guuran. Hundi isaanii barbaadamaa jiran amma wanni abbootii qabeenyaa keessaa warri dhalata baadiyyaa tahanii dhiha kana aadamaa fi eenyummaa isaanii san qabatanii magaalaatti galan. Dhaggeeffadha warra santu barbaadamu jira. Amma shanee jedhamee warra santu barbaadamu jira. Jira warri ani Oromoo jedhu kan akaakayyuun isaa yookiin abbaan isaa kaleessa duma harree wayii ofuu magaalaa keessa afaan Amaaraa haasa'uu baree achuma afaanuma Amaaraa duma haasa'u ilmaan isaa gaafa dhalatan ani Oromoo jedhanii hin saanfatan. Isaan san hin tuqan. Yoo aangoos ta'e isaan sanitti kennamu. Isaan san hin tuqan. Isaan kan irraa sodaatan warra jira jechuun ijoolleen teenya kaleessa lukumaan kaan biyya Arabaa deemtee kaan biyya Faranjii kaan eessa deemtee kaan immoo biyyuma keessatti dalagattee eenyummaa kaleessaa qaban san qabatanii hanga qawwee biraa magaalamatti galantu jira. Caffaa Roobitii kamisee jiran jechuun ijoolleen akkasii. Warri akkasii sun akka buquu ol qabatan tasuma barbaadan. Magaalummaa barbaannaan ati awwala afaan jijjiirratta achiin booda eenyummaa jijjiirta nuyi bira moo waan akkasii jira. Gaafa umriin kan kee bara 40 ol darbe waan akka marataa takka buquun marattee afaan Amaaraa malee naasoftu faazarachuun jedhanii waliin jedhan ijoolleen lafaa ol bahu hundi qunxaa dhibbaa dirate afaan Amaaraa sitti haasa. Abbaan kee biyyee sooteen isaa agarsiisan dawwee wartummaan siin jedhan. Warra akkasiitu Itoophiyummaan inni barbaadamu. Amma sanee barbaadu jechuun ijoollee akkasii tana jechuun kan barbaadamaa jiru. Gabaabaa. Dhugaa dubbanne warri biyyaaf du'u warri biyyaaf dhaabbatu warri eenyummaaf du'u ijoollee tana. Eenyummaa masaa qabatee magaalaatti galee jira. Eenyummaa masaa qabatee nama ta'e kabaratee barumsaan bakka gahe eenyummaa isaa duungatiin akkasumatti yoo gahe takkaa hidhamuu takkaa ajjeefamuudha. Kanuma Aliyyuu Seeffaan eenyuufaan akkanumatti qaxaqatamanii hidhaa darbatamanii achi guuramanii as guuramaniiti mee. Beekumsa isaa qaba tortora. Beekumsa takka hin qabu. Beekumsuma takka hin qabu abbaan duulaa. Beekumsa aangoo irra bara hammam taa'e waraqaa inni kun digirii akkasii jechuu yoo ta'e namaa kennama bara.
badula dhiisii nama biraatu ni kennama baga aangoo qabdu eenyutu achitti ramadee dalagsiisu jira yuunivarsiitii barattootichi haasawa isaarraa haasawa barumsa kamii qaba haasawa isaarraa dhageeffadhaan waan ni haasa'u waan ni haasa'u dhageeffadhaa oduu barumsa qabaatee hanga irraa maal jechuu ture badeen namni saalfataa kaleessa maalin jedhee ture har'a maalin jechuu qaban jedhu ለኦሮሞ ህዝብ ከኦነግ ሸኔ ከኦነግ ህዋትን ይሻላል ያለ ዋተክ ከሌሳ ወራና ቱሬ ወራና መንግስቱ ኃይለማርያም kan giddiin oofamee achitti lolsiifamu gaafa umriin isaa xiqqaa achiin booda Eertiraan isa marraktee amata afur mokkana bulukeetii isa jaarsifte warri kaan irraa fudhatan nuuta kuni gowwaa wahiitii ni ammaratamaa jedhaniiniti warra kanaa kennan saniif galee malee warri akkasii tuni badeen barumsuma duu qabaatee namni tokko barsiisaa yuunivarsiitii haa jennuuti gurguddaa ni jira bara warri akkasii warra waa takka hin finne warra jijjiirama takka hin finne uummataaf garaa ofii malee waa takka hin beekne osoo beekuu dhiisus sanittis naa jognu saniif galee kan nuyi nu barbaachisu warra wallaalaa haa ta'uti warra miidhaas maal barumsa akkamis barbaachisaa yaati miidhaa uummataa waan dalagamuu jiru baruudha gabaabamatti gadi baatee sihuma wallaalaa feesbuuk irra deemuun agarte gadi baatee abalu maalloo janajjanee abalu maalloo jedhee maasee jedhee jettee abalu biraankii maalloo jedhee jettee ilaaluurra waan dalagamaa jiru namootumti mootummaa bushan kuni kaleessa maal akka haasaan kaleessa maal na yaadachiise namtichi kun eenyu namtichi ida'uu lakkoofsa nu dhiisame lakkoofsa paarlamaadhaa harka lakkaa'uu akkam jedhe namtichi gabaabamatti waa'ee abbaa duulaa nurraa dhiisaa kuni ganama kaardiin isaa gubatee jalqaba ol baasuuf barbaadanis ni mala boru baasuuf mala abbaa duulaanis barbaachisaadha isaan biratti warra garaaf bulu keessaa garee amma alamuu simeetan annis gabaabamatti garee akka namticha eenyuuti namticha maalii afrikaa keessa dalagaa eenyu boo maqaan isaa ኦሮሚያ በታተን በእኔ በኩል ምንም ችግር የለብኝም ከጀለ ተቆ አገርተኒ ዶክተር ላጲሶ ሞኝ ላጲሶ ዳቦኝ አቦ ጉራ በበላ ዱንዳ ራሳን ጎዴን ዋን ንቀቡንዳ ኑራዲሳ ኦሮሞያ የጫብ ደወዲ ዲገምታይነ ደንታትን ቀቡ ደንታያ አይደለም ጀ ዳገፈዳ ካሌሰ ነምኩን አባው ፊንጀለ ቱር namoota akkasii jijjiirama cimaa fuduu danda'an jiruu keessatti jijjiiramni isaanii maallaqa gabaabamatti nama tokko birri 50 sitti gurguraa 50 sitti gurguraa siin jedhee walii galtee bulte ganama oluma ka'ee in gurguruu boodii seen jira jedhe maali nama wayitu si boodatti bilbilee 70 sirraan hin bitaa jedheen namichi kun maalitti amanachuu maallaqatti jechuudha akkasuma kanaafuu kaleessaan abaawaa ni jinni of hin jechuu ture uummata duratti akka harki dhaamuuf harraangoo wayita katti kennanii jennaan duruun guddate ganda bira darbee oromiyaa bitti farse bene bakul ችግር የለም agartani isa sani jechuun nama akkasii barbaadaman namoonni akkasii kana amma aangoo itti kenname suutaan wanni godhanii inni tokko eenyummoo Adaanech Abeebee agartanii akkatti dhaaddattu akkatti diraamaa dalaguuf toltu Akabi higi taate waan meeqa akkas jettee maali jettee naan dafanii kantiibaa Finfinnee godhan. Kantiibaa Finfinnee silxaana guddaadha Itoophiyaa keessatti bakka rakkoon jiruudha bakka jiddu galeessa maallaqaa miliyoona 200 kennite miliyoona 20 kennite jedhama maalloodhaaf kennite lola Amaaraatiif kennite maalroof kennite kaameeraa dura deemtee mucaa wattaaddaraa mana kenniteef maalloo kennite. mootummaan Itoophiyaa nuti Itoophiyaanonni qaaliidha si jechise yeroo tokko yeroo jaartii janqabne bira deemanii jaartii ilkaan hin qabne bira deemanii mana akkasitti jaarree akkas goone isaan kaan isaan dhumaa jiran isaan tatiisa ofirra janaazaa isaanii lafaa ka'uu dadhabee wallo irratti wanni namni ta'e wallo warri afaan Amaaraa isaan maal ta'an lola baqatanii isaan bira deeman Finfinnee isheen tan jedhameeni qorra dabra biraan keessatti meeqa du'e qorra dabra wanni shanoo fi eessatti meeqa lafa ficcisiisan meeqa maafiyaan isaanii lafatti dafartee fitte in dubbatamu inni sun hooshatti naqanii hooshatti akkasitti guuranii
akka sareetti midhaan hulaa jalaan itti kennaa turan. Lammii Itoophiyaan miisaa sun. Adaanetti Abeebeedhaa qulfii mana keessa taa'anii kennuuf hin malle. Uummanni Walloodhaa ammaaf wanni godhuu qabu. Atattamatti waa'ee uummata Walloodhaa, uummata Oromoo Walloo ammaaf gareen takkaaf leenjisoo namtichi leenjisoo laaphisoo hin jedhe. Leenjisoo eenyuuti? Diigaati. Leenjisoo eenyuuti? Laali diigaa nama biraati. Alaayyee haal namicha leenjisoo jedhan. Namicha gurra gurguddaa. Isa san jechuudha rakkoo kam Oromiyaa yoo diigamtan rakkoo kiyya miti jedhe. Dhaggeeffadha. Miidiyaa jiraarra dhiyaate. Mee waa'ee Oromiyaan yoo diigamteen hammam si tuffatan atuuggaa aangoo matanaa jecha nami kaleessa onok ture akkamiin har'a akkana jedha. Siidaa aangoo fi maallaqni Oromoo waan hin goone hin qabu hanga siin jedhan takka. Hanga fedhe ta'u nami tokko gane waatu naagaleetiin abaa'oo dhiisee as dhufee ani kaayyoon abaa'oo gaarii ture garuu yaani fakkeessuun takkan jiru. Yeroo matakkatti akkuma dubartii nama tokkorraa hiikamtee tokko bira deemtee. Yeroo tokkotti 180 darajaa jijjiirran ta'a. Maali akkas sadarkaa 90 yeroo tokkotti dabaa namni. Oromiyaamtu yoo diigamte rakkoo irraan qabu marroon qabu maali? Fakkeenyaaf abaa'ummaa dhiifte Oromummaan illee achumatti mul'atte. Xiqqoo matakkallee Oromoodha akkanaa karaa kanaan dalaguu qabna jenneeti yaanneeti fakkeessuun takka hin jiru. Dhiirummaa kabajama ofii takka eeggatu hin jiru. Biraanuu Leenjisooti bo. Biraanuu Leenjisoo. Biraanuu Leenjisooti namichi sun maqaan isaa. Tayyib Oromoo ture namichi kun hanga jettu takka jechuudha. Okay abaa'oodhaan wal dhabeetii jideetii maar jedheeti haa jennu. Toreeti nama of tuulu tuffatteeti qawweedhaa afaan nagayaa uuma feene maqaa sitti baafa. Oromiyaan illee yoo diiggate dantaatti hin qabu kasi jechisiise yoo maali tayyib. Duruma gantuu turte duruma jaalalli waa tokko as keessatti qabatte hanganatti nama keessaan bahu. Hanganatti nama keessaan bahu. Namaan biyya kaane nama abaa'oo keessaa walloleeni rakkoo addaatiin wallolee achi bahee achi deeme afaaniin isaan arrabsaallee rakkoo isaan irra gahuun fedhu. Rakkoo Oromiyaa irra gahuun fedhu. Maaliif ganama as keessatti qabatee ni kijiba. Warri garii gadi bahanii Oromiyaamtinuu yoo diigamte dantaatti hin qabu warri jedhan gabaabamatti akka dubartii bunnaa beetii jedhan sana agartanii warra maallaqaaf malee dhiira sheenee bahu kanatti dantaa hin qabne maallaqa malee akkuma sani irra baay'inaan kaffale kan isaati isheen akka sanii jechuudha. Akka sanii fakkii saniiti kun dhugamatti. Kanaaf waldiigumsi wanni irra jiru waldiigumsi obbodiyoon kaateef waldiigama Oromoodhaaf gaariiti irratti jajjabeessa. Keessumaa keessa nama waa himan eenyu tokkicha kana eenyu nu amana tureme waa'ee ajjecha Karrayyuudha. Dhugama abbootiin gadaa amanan. Abbootii gadaa dubbadhaa ka jedhee garee matana. Abbootii gadaa abbaan akka Oromoon ajjeesetti hime garee fincila kaasaa jirtu tana. Abbootiin gadaa gaafa duraa shanee balaaleffannaa nuti maarroo jenna abbichuu abbaa malaa jedhanii abbichuu abbaa biyyaa jedhanii maqaatti baasanii Oromoon Karrayyuutti abbaan gadaa keessan du'e jennaan hin dhageenye nagarre jedhanii didanii turan. Inumaa kominikeeshiniin Oromiyaadha abbaan gadaa zim jechuun qabu dubbatuu qabdanii jedhamnaani nuti akkam jennee dubbannarree jennaan shaneetti hojjese jettanii. In sodaatinaan jedhee kominikeeshiniin isaanii yeroo san barreesse shaneen abbootii gadaa fixxee jedhanii baaga maqaan shanee dhaame balaaleffatuudhaaf jiru. Akkasitti nama Oromoo ajjeesu jechuu jalqaban. Nama Oromoo ajjeesu. Nama Oromoo ajjeesu maqaan kan dhaamu gaafa maqaa shanee dhaame. Inni ajjeefamaa jiru inni Wallagga keessatti gandarraa buqqifamee arihamaa jiru Oromoo miti. Inni eessatti ajjeefamaa jiru Oromoo miti. Inni Wallootti rashanamaa jiru Oromoo miti hin galchusa. Gaafa maqaa shanee dhaame nama Oromoo ajjeesu isa gujii tokko. Nama Oromoo ajjeesu hundumaa ni balaaleffanna jenneerraa. Boorana irratti balaaleffatamee maarroo jedha jedhaan Finfinnee malee Boorana deemee beeku harki jiba. Gujii deemeen taa'u sodaadhaaf. Soba. Uummanni isaatti yeroo quban qabu inni dhadhaa dibatee taa'ee nyaatuu bichaa kan beeku. Siniif galee kanaafuu wallabbiin kaatetuni bu'aa nuu buftu keessa
badii oppodiyoon dalagu jirtu himuudhaaf deeman. Akkun immoo aalama maafiyaa keessatti maafiyaa itti sheentaa yeroo sheente nan baha yeroo jette hin baatu. Gaafa baankii abaluu dhagnee zarafne bar itti gaafatamaa abbaan ajjeesse tokko harka kan keetiini. Gaafa akkas goone bar abbaan abaluu ajjeesse si jedhanii dubbisan si himnaa. Bilbillee amma itti gaafatamaa poolisiitti himnaa. Atis hidhaa teessa aggaasii deemte. Yookiin dhiifteen deemtu siin jedhama jechuudha. Aalami maafiyaadhaa ka fiilmii irratti agartanis ta'e ka haqiiqaadhaa aalama tahriibaa fakkeenyaaf waa dhoksaadhaan nagadan kan akka waa'ee gurguddoo waa'ee hin taane tan agartanii. Dhaqxee waliin dalaguu jalqabnaan hanga naga'u maallaqa dalagadhee nan ba'a jennaan asii baatee nama gaarii taatee immoo nurratti ka'uuf hin jiru. Hanga dhumaa as teessa. Hanga tokko tokko hanga si jeessuu bira gahan jechuudha. Diddeen ibadda taanaan ajjeefamuu qabda. Hanga si aalama maafiyaa jechuudha. Akkuma aalama maafiyaa sani aalama oppodiyoodhaa keessa. Akkasin abaa'oo sobaa jaartanii wallagga keessatti uummata amaaraa ajjeeftanii shaneen uummata nagaa fixxe jechisiisaa turtan nin himaa. Akkana kan jechuudha taayyee nama gabaabamatti. Akkasin abbootii gadaa kaarrayyuudhaa tarkaanfiin irratti haa fudhatamu jettanii fudhachiiftan nin himaa. Kinoo hime. Dhageeffadhaa. Namoota qophaa'anii namoota ajjeesantu jiran. Namuma ajjeesuu irratti bobbaafamaa jirantu jiran. Bakka gariitti abaa'oodhaan jedhanii wayaa abaa'oo godhatanii alaabaa godhatanii Matakkalii fi naannoo Oromiyaadhaa karaa lixa Wallaggaa fi baha Wallaggaa keessatti nama ajjeesuu turan. Nama nagahaa uummata safaraa deeman kan Oromoon tahin akka waan abaa'ootu ajjeese jedhamu. Yoo Oromoo ajjeesan Oromoon hin dhugeessu namni guddeessu mootummaata ajjeese jedha. Garuu warra sabaan kan biraa yoo ajjeesaniif abaa'oota ajjeese jedhamee akka Itoophiyaatti amma yeroo maqaa abaa'oo dhoogtu afaan Amaaraatiin awwala wanni si himan warra nadhoo ajjeesu warra nama hiyyeessa manaa gadi buusee ajjeesu hin jedhan. Wanni suni jiddu galeessa Itoophiyaas qaqqabee paarlaamaa keessa boochisee waan guddaa ta'eera waan abaa'oo maqaatti balleessan keessaa isa tokko. Gareen jaarramtee garee eenyuu fiqaaduu moo eenyu fa'aa bara gariin warra abaa'oo keessaa dabballee abaa'oo keessa kaahamtee dabballee oppodiyoo booda baqattee achi diimtee rabbi eekkamee gariin gaafa galaa jedhaman san warra karaa jiran warra galanii walakkaa kanatti waa'ee abaa'oo beektan isinii abaa'oodha sin jennee sin jaarraa jedhamaniini akka ajaa'ibaatti sana xalsiifamanii seneeparaa fi wanni addaatti kenname uummata nagaa ajjeessu tura. Kuni dhugaa lafa jiru immoo marroo maal jedhe haa qoratamu qaama walabaatiin haa qoratamu ajjechaa namoota nageenyaa wallaggaadhaa ka jedhe sun isa kana ture. Mootummaan waasa hin eeyyamu mustahiili eeyyamee qaamni walabaa dhaqee qoratee namni ajjeese abalufaa jedhamee garee ajjeefte san qoratanii irra gahameennan gareen suni Dammallash Gabra Mikaa'elii fi Taayyee Mafaa biraa dhaqxe jechuudha. Shimallisuma faadhaan tottoshamtee Afrikaaduu warra qurxummii finna jedhu san lola shan irratti banamu keessaa inni guddaan lola adda bilisummaa Oromoo irratti banamu keessaa maqa balleessiidhaan humnaan hin miti humnaan yoo itti deeman ummatatu hidhata ammasii jedha. Maqa balleessii ummata jibbisiisu yeroo wayyaaneetis dhugaa walitti himna wanni godhamuu ture Junaddisaa Doofaa fi Abbaduulaa fa'aa wanni godhaa turan fuudhanii namoota akkasii colleessan itti fuudhaniiti wayyaaneen isaan kun garaa karabaatti bareedaa hidhatu malee waan biraa waan hin beekneefu fuudhanii namoota Arsii fi Baale keessa karaa eessaa deemanii karaa Booranaa kana deemanii namoota jajjaallatamoo ajjeesanii bosona keessatti qilee keessatti darbanii halkan nuti abaa'oodha waboon akkana tarkaanfii sirra fudhata ati gantuudha jedhaniini halkan ajjeesan abaa'oon ajjeesee jedha ganama gadi ba'e. TV fi maal guurratanii dhaqanii akkamitti ajjeefte namoota wahii qaban ammoo maafiyaa wahii kan qabanii mana hidhaatii qabantu jira. Akkamitti ajjeefte ani akkanatti ajjeese maarree godhe eenyutu si ajaje ajajaan kiyya Guutamaa jedhama. Laggasaa Wagii Faaggaasan Laggasaa Wagii faatu na ajajee haadhattis gudeedi intalas biratti gudeedi naan jedhe akkasidha jechuudha. Dookumentarii fokkataa tokko bara darbee asirratti poosti godhan ture. Dookumentarii akkamitti akka du'e Laggasaa Wagiidhaa nama mana namaa daffaruu ishee namu maal jedhanii akkasitti lakkee dhukkubsatee mana namaa na bushaa jedhee dhaqee bulee achumaan shunkurtii wanni shunkurtii billaa shunkurtiitiin ajjeesanii jaarsa ilkaan lama malee waan qabne tokko fuudhanii kanaatu ajjeesee jira. Dhageeffadha. Diraama akkasiisan amma ammayyaa'eera. Amma garee jira dhaqee yabaluu ajjeesii yoo jedhame inni ajjeefama namoota jaallatamaa ajjeesanii yeroo sanillee kana dalagan jechuudha.
yoo addattan bara 1996 Finfinnee yuunivarsiitiin Finfinnee irratti boombii darbatanii namoota barattoota fixanii. Mee namni qabsoo takka keessatti qabsaa'u barataa mana barumsaatti fixuudhaan qabsoon qabsaa'ee jira. Akkamitti seentarree mee akkamitti seenanii boombii qabe. Silaa fattashamee mana barumsaa kashee yuunivarsiitiidha bara bakki boombii gurrate akkamitti boombii jentan paantii keessatti qabnee maarrooraan utaallee seennee achiin booda eenyutu sin ajaje kan akka gootan maaliif akkas gootan wanni kun guutuun diraamaan kun irraafatameera yuutuubiin qabee taa'eera garuu waan sin ajaa'ibu dhumaatii yookiin dhoohinsa boombiidha 6 kiiloo yookiin finfinneedhaan yaaddan diraamaan akkasii sun haala ammayyaatiin dalagamaa jira haala ammayyaatiin na inumaahu milishoota naannoo Amaaraa gruppii fi telegiraamii irratti bakka hedduutti wal kunne bakka isaan waa'ee kana qoratanii birri buusanii Amaaruma akka ofii ajjeesanii Onok Shaneen nama qulqulluu fixee milishaan naannoo Amaaraa dhaqee uummata isaadhaa eeguu qaba jechuudhaaf Matakkal irratti daayirektii dalaganiiran. Matakkal irratti milishoonni Amaaraa yookiin liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin dalagameera. Gaafa namni 200 dhume gaafa namni 100 dhume hunda saadhaa namootuma nagahaa gadi baasanii fixanii garee santu fixee Onok Shaneetu fixee jechisiisuudhaaf wanni hedduun dalagameera. Kun immoo dhugaa lafa jiru. Kuni lola duula godhamu keessaa isa tokko maqaballeessi. Maqaballeessiin duula godhamu keessaa isa tokko. Wanni sun bakki itti mijanne eessa akka ta'e biyya tokko waan kana yeroo hunda dubbatuun ture. Sinfixaniiti juuntaan sinfitte jedhanii gaaf tokko akkas yeroo waggaa jedhu dhageessanii. Ummata keenya waan akkasiisan gochuun hedduun mijatu maaliif gadi bahee manumatti namarra shana jedhee namni maqaa wayii godhatee hin danda'u ani mootummaa makkalaakayaa jedhee goyyomsee manaa guureeti malee hin danda'u akkasiin nama hidhate sindiisu gaatii ollaasaa jeeftee inni kun sindiisu osoo Jibriilii wajjin dhufeeraa hojjaanii nama dhiisu miti walloo illola ofirratti keessumaa keessaa qe'ee isaarratti. Garuu kun hirra hedduu hojjetameera karaa ammuma kana karaa salaalee noonnoo eessa bakka jedhamu irratti namoota jaallatamoo fi gandoota adda addaa ajjeesanii gandi sun guutuun shanee balaaleffanna jedhee akka shaneetti ka'u karaa Wallaggaatti akka Itoophiyaa hundaatti nama fixanii jedhanii akka addunyaatti illee Facebook irratti jalqaba abbaan akaawuntii nurratti wanni godhu jiru nurratti gubaa jiru yookiin hazirri nurratti godhaa jiru. Abaawon garee shoror keessaatti jedhamee mootummaan kaahe Facebook irraa fudhateera amma. Abaawoo qawwee qabatee qawwee wajjin footoo yerooti alaa akkasuma keessa alaabaa abaawoo irra haala jiru. Sochii isaanii yerooti asirratti poosti gootu Facebook daayirektii hazirsi godha. Maaliif gareen tun garee shoror keessaatti garee maalirratti dhaabbataniiti? Jecha jarri barreessan namoota dhuunfaa akkasitti ajjeesan ummata ajjeesan garee ummata ajjeeftu jedhamee hanga danda'e Abiy Ahmed addunyaatti beeksisuu yaaleera. Nimgalee kun immoo fedhii warra Bahar Daarii fi warra Izeemaa fa'aati. Unkaan shanee yookiin abaawoo hidhatee miti qeerroo dargaggoo Oromiyaadhaa wal jaarisan ashabaarii nuuhaa jedhamu jaanii ture. Kanaafuu asuma deebina amma dhumni jara tana subhaanallah dhihaateera karaa lammaniinuu. Dhuma isaanii kan dhiyeessu diigamsa isaan ka'aniif tokko amma kana yoon taane wanni laaftuun garuu Oromoon gara lammaniinu isaan har'a Shimallis fa'aa buusanii warra rafe jedhame kana warra xiyyaara ammaa nuu dha'uu dhaban marroon yeroo nama waliin qabee haasa'umaa xiyyaariin dhaamin xiyyaarri keessan eessa ture yeroo isaan baazuuqaa jechuun ture kiyyaan albaasu baazuuqaa qabattee yeroo ishiin deemtu eessaa fuudhan baazuuqaa girnoofi jechuun ture agartanii yoo kitat jedhanii faannoo fi wanta afariisan walitti fuudhanii Oromiyaa irra dulsisanis ummanni bakka rafee ka'eeti ka dhume ka hafe irra dhangalaadha ummati Oromoo si jammar galaana yoo akka amma zim jedhan kanaan dhusanis ummanni karaa hundaa'u amma suutumaan ta'ullee hirriba ka'aa jira wanni keessumaa keessa abbaa Oromiyaatti dalagamuu jalqabe amma waraanuma komaandoma wayitu isheen jettaniin ganaa umriin isaanii jechuun eega hundeeffamni duruma jira abaawoon bakkuma daa'u lola kan jalqaban garuu baatima muraasa keessa. Baatii muraasa kana keessa wanni isaan dalagaa jiran lafa sassoosaa jira.
Karaa biraatiin akka agartan kana karaa Gujii, karaa eessa karaan lolan baay'ate liyyuu haayilii bira darbaa jiran amma. Liyyuu haayilii ajjeesuun isaan biraa uumalaafaa garbuu haamuu ta'e. Amma maaliif taankee fi baankiin guurramee kitat jedhamee wanta hin godhamne nuyi maallaqni miliyoonni guurrame sun maa nu itti dhangalaasamuu dhabee. Kanaaf ergaan kiyya inni tokko wal diigumsa isaanii kana irratti gargaara wallahi irratti gargaara taayyeedhaan ati qabsaadha abar jedhaani taayyeedhaan akka viidiyoo kanan dhageenye ati qabsaadha nu jabaadhu nu tokko taayyeen nu eeggamuu qaba kana booda yoo ajjeesanin malaa jechuu ture dhugaa wayii qabatee kan duune nu eegaa dhugaadha waan himu hedduu qaba inni akka taayyeedha yoo wal lolan dhugaan Oromoo as jedduu baati ammaan duras wal loltee jennaani kan Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa baatii lamatti diigamte xiqqoo mataa akka lammaa magarsaadha jedhee gungumuu jammaree jennaan daaraa wal goote kanaaf har'as gungumni isaan jalqaban takkaa keessumaa nu diigaa takka ammoo osoma isaan asii wal nyaatanii waraanni Oromiyaa irratti sochiin dhugaa amma jalqabame sochiin dhugaa bakka hundatti waraanni dhaqee lolee cabse rakkoon qabu waraanni tokko maal lafa qabatuu dhabee hin jedhina waraanni as Amboo jira Amboo magaalaa namoo mootummaa jala jira leesh maaliif har'a kana meeshaa mootummaan qabu kana yoo kana waliin buute akkuma warri Tigraay godhu san hanga inni qabu meeshaa qabaatu qabda teknooloojiin dubartii mucaan bara 5 to'aa dhukkisuuti nama bireensitti dhukkusu tokko shugguxii waa tokko ngootu ati meetira 10 irraa lolta meetira 10 singeessisu ni gana kiiloomeetira tokko bakka jirtutti sijjeesa kanaafuu riphee lolaa jechuun bakka saamijjatutti bakka lukaan deemuu danda'utti dam godhee toohatee gadi taa'etti kolfa bakka isaan xiyyaaraa fi taankiidhaan dhaaddatanitti irraa goraa jechuudha osomaa jedhu meeshaa isaanii san takka takkaan harkaa guuruu jalqaba waannaan bakki wanni kun jiru bakkuma muraasa ta'uu dhabuudha jedhaa turre hanga amma Oromiyaa hunda ta'eera Oromiyaa hunda irratti Oromiyaan naannoo miliyoona 5 miti naannoo miliyoona 10 baattatu miti Oromiyaa jechuun naannoo ummanni isaadha miizaana Itoophiyaa hundaa garagashuu danda'u persantiin Oromiyaa keessaa persantiin tokko yoo hidhannoodhaan lolaaf ka'e sakka geenyu beektu jedhee yaada isiniif galee kanaafuu persantii tokko hin geenyu sanii gadi ta'uu mala osoo hundi hidhate waraanuma Itoophiyaa hundaatu garagashuudha kanaaf hirriba ka'uu bichaadha kan nu barbaachisu waa'ee wal diigumsa oppodiyoon itti kaate kanarratti akka gaariitti fudhadha akka leeyyootti silaalina wanni kuni waa wal diiguuf jirti amma caffee irratti ganaa nama kaan takka dibuuftee takka ol baaftee takka garbaafte achi irratti gungumaan baay'ata gantuma tokko yoo arganne tokkumti amallatee Keeniyaa fi Jabuutii eessa Suudaan nu geenyaan rakkoo jirtu tana hunda hima yookiin achuma keessa wal buusuma san irratti wal diiguun ni danda'ama bara siniif galee dammalaashii fi Dammallaash gaafuma tokko harkatti wirsan ofuu wal diigde dhugaa jirtu himti aboon hangarraa jenneeti malee jedhanii waan godhan hunda himan guyyaan isaanaa caaluu hundeessaa kan ajjeesiise abaluutti ajjeese akkitti ajjeefameef akkasii fi gaafa akkasitti ajjeesu jennee turre guyyaan itti ajjeefne waliin galle turre jettee guyyaan ishiin nu himtu gana dhihaata gaafa san ummanni Oromoodhaa bichuu keenya jedhu kunii fi shumee keenya jedhu kuni hirriibaa ka'eeti ida warra nu ajjeesu ture jedhu guyyaan sun dhihoodha siniif galee wal diiguun ishii kanaafi ammoo wanni wal diiguu bira geesseef diigamsi dirqitti itti dhufe ishii dirqitti kophee gurguddaa sanii funyaan irra ishii ejjete abaa'uun kanaaf amma kanaa jechuu jirtu ummata hirriibaa ka'e waan ummati barbaadu godhuu takkallee hin dandeenye kalaas
raawwateera hundinuu diraamaan dalagamu hundinuu dhumeera dhugaan giddumatti akka balkarsha ganamaa sanya uduma dukkanne haa turuumee nin dhokadheera jettuu gawaa dhokatte akkasitti ol bahaa jira waan akkasiiti ergaan kiyya kana ture ijoollee walloo gara walloo yeroo deebi'ee hanga dandeessan ganda jirtanii namoota qabamaniiran amma kan du'aniiran maqaan suutaan malee amma beekamuu dandeenye namoota qabaman hunda maqaa barreessaati akka gandaatti walitti deemaa walitti gareen hedduun hidhameera ni beektu kara garee isinuu beektan kanaatiin deemaati namoota hidhamaniiran hunda gandaan gootii jedhan saniin yoo qe'eetti walii himuudhaan namoonni hammam akka qabamanii kan ajjeefaman beekuun addunyaan akka beeku bara waan walloon irra jiru namni akka qabu barbaachisaadha janaazama akka golfofa gatameetti akkanumatti kaafneetuma gaafa barbaadan dookumentarii adda baasanii kuni waan raawwaloolatti du'e yookiin Tigreedha yookiin maaroo waan soba adda nuun jechuu danda'u kanaafuu dhugaa teenya eessatti akka du'e namni kam akka du'e takka isaa duun hafin dubbatuu irratti duulu isa lubbuun jiru wanni jabaan isa kana isa lubbuun jiru dhaqxanii harka hin kennina bakka itti hin qabamne jettanitti sin taa'ina hundi harka wal qabadhaa qoladhaa ammaaf riphee lolaa jabaa kan ofi qaban kan qabamee arihamee hin qabamne yoo riibe nami jalaan baane tahuu irratti wal leenjisuu dhaqanii warri akkasii immoo bosona ni jira warra akkasiitti makamanii waliin dhaabbatu guyyaanni darbaa qolannaan itti fufa wal jaaree gaafa cimatee meeshaa nagaa godhate ammaaf garuu wanni jabaa miliqee bosonatti hundinuu ofirra loluu danda'a maaliif bosona xiyyaara qabatee dhufuu hin danda'u taankii qabatee dhufuu hin danda'u garaa isaa bichaa qabateeti harkaan sitti dhufa achitti hammuun walii wal dhookta inni nu achiin dhaqu takka isaanii bosona kee deemanii barbaadan jiran amma abba gaarii fi sheekota erganii ilmaan namaa fuudhanii qalaa jiran malee bilisiginnaan dhumisaa fagoon jiru walloon abboota keenya biraa gowwuman miti kuni wani ani jedhaa jiru kuni gowwaa naan hin jedhina aboo biyyi gooffaa dheeraa fi minishir gabaabduu qabateeti kan bosonatti maqatee ilmaan ofii achumatti horee har'aa siin nu gahe dhageeffadha maltii waan takka jiruutti hin jirreen hin manca'inaa deemtanii hin qalaminaadha maqadhaa karaarra warri